السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله نغاكوت نغاني كي كان جال الله كبجارا باك جرتن مرس نغاو egaa daawwattoota kiyyaa barumsarraa kana keessatti waan isin barsiisu namoonni jawwaala keessa shaanaa dafee isin jalaa fitu namoonni shaanaan mobaayila keessanii isiniif hin barakanne jechuudha haala salphumatti shaanaa mobaayila keessanii isiniif barakachuu danda'u yookiin ammoo isin jalaa dhumuu hin dandeenye jechuudha isin galee haala yeroo dheeraa isiniif taa'u yookiin yeroo dheeraa isiniif turuun isin barsiisa isin galee egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataatan baga nagaan dhuftan jecha YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti barsuun yeroodhaan nama dura akka dursee isin qaqqabu jechuudha mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan ol kajettu irratti tuqachuun dagatinaadha. Akkasuma barumsa garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seentanii viidiyoolee hangarraadhaa isin darbee hunda ilaaltanii barachuu ni dandeessanii akkasuma barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Gaafii garagaraatti fi yaada garagaraa qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Egaa gamunumaan gama barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa baxxaariyaan jawwaala keessanii yoo dafee kan isin jalaa dhumu ta'e yoo da'iifa ta'e yoo dadhabaa ta'e jechuudha akka yeroo dheeraa isiniif ta'a wanti gochuu qabdan jechuudha bakka bilbila ittiin bilbilatan kana jechuudha foonii kanarratti kilikni gootanii achi booda najma murabbaa duwwaa 22 murabbaa gootaniiti ofumaafuu barbaadee kana fide jechuudha isin galee. Egaa achi booda haala kanaaf fuula kana isinii bane jechuudha. Yeroo haala kanaaf fuula kana isinii bane as gaditti jechuudha barreeffama qalamii diimaatiin kan barraa'e ni jira jechuudha isinii galee. Quick start ka jedhu kana kilik irratti gootu jechuudha isinii galee. Ammallee okay kilik itti gootu jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan akkas gootan jechuudha baxxaariyaan jawwaala keessanii hanga tokko isiniif ture jechuudha isinii galee yeroo dheeraa isiniif ture jechuudha hanga duraan taa'u caalaa isiniif ta'a jechuudha isinii galee yookiin isiniif barakate jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga nutti deebinutti barumsa keenya yoo jaalatan viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.